Wadu gagammachiisa akka dhagaa wal dhageessisa abajamtoota dhaggeeffattoota keenya kan biyya keessaaf ala hundumti keessan martu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jirra jirtu isinin jecha waduu gammachiisa kan guyyaa irraa kana qabanne isiniif dhiyaanne kunoo akkana jedha akka dhagaa wal dhageessisa abajamtoota fi jaalatamtoota keenya kanneen toora onlaayinii imo appiitiin haala baruu barsiisuu gaggeessaa jirtan hundumti keessan martu guyyaan sirna sagantaa eebba keenya ga'ee jira isiniin jedhu Ustaaz Best Ibrahim hundeessaa fi barsiisaa markaza Daarul Ulum. Ustaaz Best Ibrahim hundeessaa fi barsiisaa markaza Daarul Ulum qataan maal isaan qofare barattoonni markaza Daarul Ulum hundumti isaanii martu eebba marsaa tokkoffaadhaaf alduree waan barbaachisaa ta'e hunduma taatu obbee xumurree isin eegaa jirra isinii jedhu ijin amiiroti markaza Daarul Ulum kanneen barattoota irraa bakka bu'uudhaan affirraa kabajaaf jaalala isiniif godhan ijin ummu Ayman ummu Bilaal akkasuma Khadijaa fi barattoonni markaza Daarul Ulum hundumti isaanii martu egaa tole gaaddisa markaza Daarul Ulum kana keessatti haala baruu barsiisuu gaggeeffamaa ture gosa barnoota kanneen akka awwaa'idatun nuuraaniyyaa Qur'aana juuza soddomman kitaaba hadiisaa kitaaba aqiidaa maal kana qofare kitaabawwan garaagaraa baratamaa ture yeroo ammaa kana marsaa tokkoffaa isaatti alduree barbaachisaa ta'e xumura isin eegaa jira sirna sagantaa eebba marsaa tokkoffaa qophaa'e kanarratti ustaazotii gamtaa akkasuma barattootii ustaazotii gamtaatiin hangafuudhaan waltummoonni lagagamaa fi gamasirraa munashidootaa fi hiriyoota sirna sagantaa kanarratti ni argamu eegaa dhaggeeffadhaa qalbeeffadhaa shakkii keessaa ba'aati mirkaneeffadhaa akka lakkoofsa ijiraatti baatii safar guyyaa 13 ji'a lammaffaa waggaa 1447 akka lakkoofsa faranjootaatti immoo ji'a 8ffaa guyyaa 7 bara 2025 irratti yoo ta'u akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya guyyaa 1 ji'a 12ffaa bara 2017 guyyaa kamisaa ollee galgalarraa akka Itoophiyaatti sa'aatii 2 irraa eegaluudhaan akka Saudi Arabiyaa sa'aatii 8 irraa akka Dubai yookaan Emiraatitti immoo sa'aatii 9 irraa eegaluudhaan sirni sagantaa eebba marsaa tokkoffaa kan barattoota markaza Daarul Ulum kan gaggeeffamu ta'a egaa tole Ustaaz Best Ibrahimii fi barattoonni markaza Daarul Ulum hundumti isaanii martu affirraa kabajaaf jaalala isinii goone kanarraa akkamitti aftu isiniin jedhu in afamu qopheessaan sagalee istiidiyoo miidiyaa Baaba Irraash gurguddaa isiniif hawwiine.